keenyatti deemna amma oduun keenya waa'ee oolmaa Tigraay maaltu jira waraanni akkuma itti fufetti jira waraanni kuni ammallee dhaabachaa hin jiru waraanichis waan dhaabachuu bara fedhuu hin fakkaatu hundumtuuyyuu hundumtuuyyuu waraana kuni akka itti fufu waan barbaadan fakkaata. Kanaafi waraanichi waan dhaabate hin fakkaatu waan dhaabachaa jirus hin fakkaatu waraanichi gara dhiyaatini akkuma duriitti jira gamma gara dhiyaatini sochiin kaleessa fi har'a godhamee hin jiru haa ta'u malee gara bahaatini waraanichi ammallee karaa raayyaatiin karaa gadi dhufanii karaa waajjaa xumuugaa karaa sadiini tattaafachaa jiru yookiin immoo waraanni jira achirraan gadi kutanii gaara Zoobil to'achuudhaaf tattaaffitu jira jedhu gaarri Zoobil kuni baay'ee istiraatejikaalii baay'ee murteessaadha baay'ee barbaachisaadha jedhu kana dura waraanni achitti gaggeeffamee warri Tigraay qabatanii booddarra warri Faannoo loltuu Eritiriyaati fi warra Affaar deeggaramuudhani gaara sana qabatanii ture deebisanii kanaaf gaarichi istiraatejikaalii baay'ee barbaachisaadha jedhu isa sana deebisanii qabachuudhaaf tattaaffii gochaa jiru jedhamaa jira. Gama biraatiin Eritiriyaan gadi dhukaasaa jirti jedhama. Eritiriyaan dhukaasaa guddaa keessattuyyuu karaa taankii fi marfiidhanii dhukaasa guddaa bantee jirti jedhama. Sanaan alasii Eritiriyaan loltuu hanga qabdu guutuu gara daangaatti dhiyeessaa jirti jedhama. Kanaafi Eritiriyaan tarii Tigraay weeraruu dandeessi kan jedhu amma sodaa guddaatu jira. Haa ta'u malee yoo Tigraay deebitee yoo Eritiriyaan deebitee Tigraay hin weerarte ta'e adabbii guddaatu ishee eeggata tarii qaamni addunyaa yookiin qaamni biraa tarkaanfii irratti fudhachuu ni danda'a. Tarkaanfii irratti fudhachuun immoo Eritiriyaaf isa dhumaa fa'aa ta'uu danda'a. Maaliifi yoo biyya tokko keessa biyya tokko humnaanii deebanii yoo weeraranii yookiin immoo yoo rukutanii egaa manni addunyaa callisee waan ilaaluu miti dhumarraa biyyootni lamaan suni akka yookiin immoo biyyi tokkoo fi yoo biyyi tokkoo fi waan hin taane yookiin immoo yoo humnaan weeraree jedhee intarnaashinaali dhorkadaa seera dhorkadaa seera sana gaafa cabseedhe egaa manni addunyaa haala ittiin tarkaanfiitti fudhatu haala ittiin adabu qaba. Kanaafi Eritiriyaan tarii garasiin ammallee adabbii baay'ee jala jirti. Adabbiin sun itti fufuu danda'a. Gama biraatiin waanuma Tigraay kana keessaa otoo hin bayini gadda gadhiifame kan jedhame Sibahat Naggaa dhukkubsatee hospitaala galee jira. Egaa Sibahat durumaayyuu kan inni gadhiifamee fi waan dhukkubsateef ta'uu danda'a. Warri kunis dhukkuba qabu Abiyyis akka jedhetti dhukkuba sukkaaraa dhukkuba maalii qabaa kanaafi namni kuni kana namummaadha jennee gadhiisne warra kana malee waan biraati miti jedhanii jiru. Namummaan kun gara biraatti hiikamuu ni danda'a. Namummaa inni jedhamu namummaadhaaf gadhiisne dura namummaa dhabanii miti kan isaanii namummaa dhabanii miti dura kan isaan qabanii lammaffaa immoo erga naannoo hanga waggaa tokko akkas ta'ee jira amma erga hidhanii waggaa tokko kana guutuu namummaa dhabanii miti yookiin immoo namoonni kun dhibee sukkaaraa akka dhukkubsatan wallaalanii miti waggaa tokkoo fi waan isaan
cinqee jiraannan waan isaan dirqisiise jiraannani amma kan gadhiisan malee waan hin fakkaannedha. Namummaadhaaf jennee dhibee sukkaaraa qabu kaleessan barre dhibee akka sukkaaraa akka qabanii akka waan har'a qabanii wayii yookiin yeroo qaban kaleessa qabanii dhibee sukkaaraa qabda kanaaf hin hidhamtu jechuun waan akkasiiti. Umuriidhaan deemanis kan jedhu umuriidhaan akka deemanii gaafa qaban umuriidhaan akka deemanii wallaalanii miti. Hundumaafiyyuu egaa wanti cinqetu jira. Akkasis ta'ee tarii waan miidhaa irraa geessisanii ta'uu danda'a. Yookiin immoo namni kun garmalee dhukkubsatee waan jiruuf achi keessatti mana hidhaatti agaduu bahee haaduu jedhanii ta'uu danda'a. Yookiin immoo qorichas waraananii ta'uu danda'a. Hin beeknu sana waan ta'e hin beeknu. Egaa waan hin beekne akkasumatti dubbachuu hin barbaannu. Hundumaafiyyuu jaarsi baay'ee dhukkubsatee hospitaala galee jira jedhama. Gama biraatiin Tigraayitti daa'immanii 140 olii hanqinni nyaataa mudatee jira jedhama. Egaa kana dhaabbileen gargaarsaa hedduun ifa gochaa jiru. Tigraay keessatti haalli amma jiru baay'ee rakkisaadha. Baay'ee kan nama gaddisiisudha. Amma haala jiru kanaanii hundumtuyyuu gaddeeti kan jiru. Maaliifii wanti deemaa jiru hundi baay'ee kan nama aarsuudha jedhamee jira. Abiyyi gara tokkoon namoonni baay'ee waan baay'eedhaan wal bira qabaniiti dubbachaa kan jiranii durii jechuun amma biyya Afgaanistaan Taalibaaniitu bulchaa. Taalibaanii himaammanni isaa himaammata baay'ee duubatti hafaadha jedhama. Akki isaan itti yaadan akka meedivaalitti bara jiddu galaa sanitti kan isaan yaadan jedhama. Haa ta'u malee akkasittiyyuu yaadanii garuu gargaarsi uummata kanaa fi uummata rakkateef gargaarsi haa ga'u kanatti eenyu ol hojjechaa jiru jedhama. Gara tokkoon immoo Itoophiyaan mootummaan Abiy ammayyaadha ofiin jedhee bara jaarraa 21ffaa keessa jira ofiin jedhee haa ta'u malee gochinni gochaa jiru kan jaarraa 16ffaa 15ffaa 16ffaa kan meedivaal eejitii jedhama. Nama itti marsanii yookiin immoo gargaarsi uummata akka hin geenye gochuudhanii uummata beelanii adabuudhanii akkanaa jilbeeffatu gochuutu mul'ataa jedhama. Kanaaf kuni baay'ee iddoo baay'eetti egaa mormii guddaa itti kaasaa jira. Uummanni addunyaa guutuun sagalee tokkoodhanii gochi kuni gocha hamaadha. Gocha kanarraa deebi'uu qabdaa jedhanii balaaleffachaa jiru. Egaa kuni international community'n akkasitti itti fufee jennaan to'achuun isaan oolu. Utoo jennuu har'a diroonittiinis hin jirtu. Har'a diroonidhaan bakki inni rukute jedhamu hin jiru. Kaleessa diroonidhaan kan rukute ala. Kanaaf tariyyoo sagaleen international community kun yoo akkasumatti sirriitti guddatee yookiin hin dubbatu yoo ta'e achi kana booda tarii dhaga'uu danda'a. Yoo itti dheekkamanis dhaga'uu danda'a. Sanaan qalbii jijjiirachuu danda'a. Haalli jiru garuu ammallee waan tokko fooyyee kan hin qabnedha. Kanumaan gara oduu Oromiyaatti deemna. Oromiyaanii waboon olan komii to'adhee oole jedhee jira. Olan komii to'adheedha kan nuun gahanii. Kana kan nuun gahanii warruma naannooti. Warruma naannoo achi jiranidha kan nuun gahanii. Akka isaan jedhanitti amma waraanni kuni haalan gaggeeffamaa jira. Olankamii nama Aadaa Bargaa aanaa Aadaa Bargaa magaalaa Olonkomii waraana hedduu kaampii lama qubsiisee ture. Abiyyi lachuu daaraa godhanii magaalaa harka waboo jirti. Amma sa'aatii kana kiiloomeetira 80 Finfinneerraa fagaattii jedha.
magaalattiin kun hoolotaa fi Ambootti kan jirtu namni garuu namni bayeetii laalaa ture namaanii hin bayinaa keessattuyyuu yeroo waraanni jirutti gadi baatanii hin ilaalinaa jedhamaa jira. Kanumaan uummanni keenya of eeggannoo gochuu qabdu keessattuyyuu yommuu waraanni gaggeeffamu waraanni xinnoo rakkisaa ta'uu danda'a. Kuni suuraa isaan nu erganidha. Suuraa achi Olonkomii keessaa warruma waraana keessa jirutu nu erge. Warri waraana keessa jiru akka dubbatanitti waraanicha keessaa kan achi jiranidha. Egaa Olonkomiin iddoo seenaa qabeettidha. Olonkomiin iddoo seenaa Oromoo jijjiirtedha. Kana keessattuyyuu sochii qeerroo sana keessatti qeerroon hanga dhaqee Olonkomiin qabsoo adeemsa Oromoo kana wal makaa gootutti duraanii qabsoon karaa nagaa qofaan gaggeeffamaa ture. Namni hunduyyuu kan jiru namni hundumti isaayyuu kan hiriira bahaa achuma Ginciidhaa gaafa jalqabu Ginciidhaa jalqabee kunooti laaltanii jirtan kun Olonkomii keessaa akka jedhanitti egaa kuni kan ta'e Olonkomii keessatti kan jalqaba yeroo qeerroon qabsoo jalqabu sana Ginciidhaa jalqabe. Ginciidhaa Mandiitti ce'ee Mandiidhaa Amboo akkasumas Shaashamannee akkasumas Harargee keessa iddoo hundumaayyuu qabatee yeroo akkasitti qabatu qeerroon harkuma duwwaa qabaa ture. Even dhagaasin qabatu baheetii ijoolleen alatti sirbanii alatti hin ta'u nuun ta'u jedhaniiti diddaa isaanii argisiisu. Erga diddaa isaanii argisiisaniin booda deebi'u akkasiin kan deemaa ture qabsoon suni. Haa ta'u malee dhumarraa qabsoon suni garamitti jijjiiramee gaafa mootummaanii rukuttaa jalqabuu, gaafa seeraan ala nama hidhuu, seeraan ala nama ajjeesuu, namoonni dargaggoonni iddoo hundatti yeroo ajjeefamanii sana booda kuni ga'uu qaba maanichi. Mixed approach fayyadamuu qabnaa jechuudhani dargaggoonni Olonkomii gaafa sanii mana hidhaa dhaqanii mana hidhaa cabsuudhani poolisii buufata poolisii gubuudhani akkasumas mana qopheessaa saamuudhaani achiin booda hidhataa gandaarraa qawwee hiikuudhaan kan nu wajjin jirtamoo isaan wajjin hin jirtaa jechuudhani achiin booda hidhataa gandaarraa qawwee hiikanii kan isin wajjin hin jira jedhe wajjin hin ta'anii achiin booda karaa qawweetinis karaa nagaatinis dubbisuu kan jalqabanidha. Iddoo sanitti kan waan hundi gaafa sana jijjiirame achiin booda sun akkasumatti itti fufee amma kun harka waboo galteetti. Kun egaa ittuma fufa jedhamee eegama. Egaa kanaaf Finfinnee irraa kiiloomeetira 80 irratti ammas achuma jiru. Egaa kana fakkaata waan gama jiru. Gama biraatiin odeeffannoon nuti qabnu hooggantoonni ABO ni hiikamu jedhamee jira. Hooggantoonni ABO egaa amma otoo jennu Engaddaa Geediyoon Ximootiyoos Jawaar fa'aa waamee jira biiroo isaatti. Jawaar fa'aa biiroo isaatti kan waamee egaa sobni duraan Abiyyi anatu gadhiise anatu fedhii kootinii isaaniif jedhee isaaniif yaadee gadhiise jechuu barbaadaa ture. Sanaafi ani beekadha anatu akkas godhe kanaaf ani
ani naniidhas ani naniikasi qixa qoodamni aangoo qabu hin jiru jechuudhaaf kan wanticha godhe achi warri isaa itti dheekkamanii warri Amaaraa keessattuu iyyuu itti dheekkamanii dhiifama gaafachuu qabdaa miila keenyatti kufuu qabdaa gaafa jedhaniini anaa miti kan akkas godhee jedheeti waakkachaa jira amma anaa miti kan akkas godhee Geediyoon Ximootiyoosi jedhee jira. Geediyoon Ximootiyoos immoo nuti abbaan alangaa hin barbaannu kan balleessaa Abiyyii ofii isaatiin fudhachuudhaaf amma Abiyyii abbaan alangaa nuti himata irratti banuudhaa fi amma fedhii hin qabnu yookiin hanqina egaa waan garaagaraa dhiyeessuu danda'u wanti isaan dhiyeessan hin jiru kanaafi akka gadhiifamu goonee himannaan isaanii addaan haa citu jennee jedhanii isa sana afaan tokko taana kana jennaa jedhaniiti kan mari'achuudhaaf waamuun oollee maaliif akka waameetti hin dubbanne haa ta'u malee kan wajjiniin hidhamtoonni nuti qofti akkamitti baanee akkamitti bu'aa qabeessa ta'a akkamitti waan akkasiis ta'a. Kuni sirrii miti yoo warri hidhamanii warri mana hidhaatti hafanis hiikamanii jedhanii ni jiru. Achi isaanis ni hiiknaa rakkoon hin jiru. Akkuma jenneeyyuu dhaaba siyaasaa hedduu hooggantoota dhaaba siyaasaa waan ta'aniif dhaaba siyaasaa kanammoo hordoftoota hedduutu duuba jira. Kanaafi isaanis ni hiiknaa jedhanii jiru. Egaa amma akka jedhanitti isaan kan hiiknu xinnoo warri amma jeequu barbaadu kuni amma fincillee maalii goone kan jedhu kuni deebi'anii isaanii xinnoo duubatti deebi'an malee yookiin tasgabba'an malee sana booda inni hiiknaa jedhanii jiru. Kanaafi tarii waan itti adeemu hin beeknu hundumaafiyyuu abdiin jira jechuudha garasis. Gama biraanii diyaaspooraan Abiyyi waamee mufatanii deebi'aa jiru. Akka dhagaa jirrutti egaa diyaaspooraan duraa Abiyyi waamee Abiyyi koottaa miliyoona tokko gara biyya keessanitti maalidhaa jedhee egaa bu'ee sossobee waamaa ture. Warri biyya alaa jiranis Abiyyi warri deeggaranii du'anii bo'anii kan isaan kakachaa turanii achi isaanii walitti qabamanii warrumti naannoo tokko warri ilaalcha tokko qabu walitti qabamee Finfinnee erga galaniin booda durii diyaaspoorratti Jawaar nu haa fannifamu, Jawaar maalii nu haa ta'u, wayyaaniin barbadooftu warri jechaa ture gaafa Finfinneetti erga isaan galaniin booda Sabahat Naggaa gadhiifamee Jawaar Faasii gadhiifamanii ergasiin booda nahanii waan ta'an wallaalanii achiin booda walakkaan isaanii galaa jiru jedhama. Gara duubatti deebi'anii walakkaan isaanii tikkeetta kutatanii tikkeetta duraan kan yeroo turuudhaaf jedhanii kaansil godhanii amma gara Ameerikaatti deebi'aa jiru. Abiyyi nama abdii qabuu miti, Abiyyi nama itti amanamuu miti, Abiyyi durumaayyuu nu gowwoomsee nu ganee jechaa jiru jedhanii. Kanumaan egaa amma warri Oromiyaa immoo dabaree isaaniitiin diyaasporaa waamaa jiru. Diyaasporaa waamicha sana fudhatanii dhufan jedhanii diyaasporaa 3 yookiin 4 achuma Hayaat Riijensii Finfinneetti waamanii jiru. Isinii simannaa jedhanii egaa ishiinuu kan nama 3 moo 4 isaantu deemee ishiidhuma saniyyuu simatanii achiin booda Adaamas keessanii investimentiin kana qabnaa kanaanii yoo nu gargaartanii bilchiginnaattu taallaa jedhanii jiru jechuudhaaf deemaa jiru. Kanatu jira gara diyaaspooraatiin. Gama biraatiin hidhamtoota baatuu jiranii Shawaroobitti deebisanii jiru. Hidhamtoonni kun egaa yeroo sanaa isinitti himnee jirra. Gaafa TPLF yookiin abbuutti gara Shawaroobitti dhiyaatu warri bilchiginnaa warra yakka
yakka guddaa hin hojjetin yookiin yakka salphaa warra hojjetanii achumatti meeshaa waraanaa kennee fi hin waraantamoo hin galtaa jedhaniini achiin booda nan waraana kan jedhee achumatti hambisanii waraana keessa galchanii kaan immoo iddoo biraatti dabarsanii warra hin ta'u jedhanii yakka hamaas yookiin yakka guddaas qaba kan jedhanii akkasuma godhanii sanaanii warra yakka guddaa yookiin immoo waraanu nama jedhe sani baatutti dabarsanii ture baatutti dabarsanii baatuu hanga ammaa baatuu turanii amma garuu deebisanii Shawaa Roobititti deebisaa jiru jedhamee jira haa ta'u malee Shawaa Roobit manni hidhaan suni mana hidhaa federaalatti baay'ee miidhamee jira bakki baay'een haala hin hojjetu jedhaniiti kan dubbachaa jiranii. Ittaanee Isaayyaas loltuu Amaaraa leenjisaa jira jedhamee jira. Kun egaa intelligensii warri Tigraay argatanidha lafa jala kan hin gaane. Kanaani akka amma dubbatamaa jirutti Isaayyaas loltuu Amaaraa hedduu leenjisaa jira jedhamee jira. Loltuu kana Eertiraa deemanii akka leenji'anii waliigalteen kan godhamee bulchiinsa Amaaratii fi Eritiriyaa jidduudhaani wanta kana Abiyyi mataa isaatiin quba hin qabu jechaa jiru. Sanaan alas leenjii qofa otoo hin ta'in meeshaa waraanaa gurguddaallee kennaafii jira jedhamaa jira. Kana jechuun egaa dubbiin akka malee hammaataa ta'uu akka deemudha. Kuni seeran amma ammaa kan bahin jiru garuu seeran bahuu qaba. Naannoon kan inni qabu yookiin immoo humni naannoo sadarkaa poolisiitti. Poolisii qofaadha naannoon tokko kan qabu. Poolisiin suniyyuu poolisii addaa, poolisii idilee akkas jedhee adda ba'a. Poolisii addaas haa ta'u, poolisii idilees haa ta'u, hojiin isaanii poolisiidha. Hojiin poolisii jechuun immoo nageenya eeguudha malee waraana gaggeessuu miti. Waraana labsuu miti. Kanaaf meeshaan isaan hidhatanis waan nageenya eegsisanidha. Nageenya sana qawwee xixinnoodhaa oliin poolisiin qabachuu hin qabu. Kanaaf amma kan arguudha deemaa jirru akka jedhamutti naannoon Amaaraa madfii fi taankii qabachuudhaaf akka deemaa jirudha. Warra Eritiriyaa wajjin waliigaltee akka qabanidha. Kana jechuun egaa sababa Tigraayitti barbaadanii achiin booda warri Eritiriyaa kaabaa warri Amaaraa kibbaa yeroo tokkotti waraana itti banuudhaani achiin booda mootummaa federaalas dirqisiisanii waraanatti galchuudha fi kana duras mootummaa federaalaa dirqiidhaan kan magaalatti waraanatti galchan malee mootummaan federaalaa dhimma waraanaa kana waan gammachuu qabu hin fakkaatu. Yeroo sanis akkuma dubbanne waraana Tigraay waraanuudhaaf karoora ni qaba. Mootummaan federaalas yeroo gabaabduu keessatti nan fixa jedhee yaadaa ture. Garuu dubbii kana akka malee kan hammeesse waraana kana akka malee kan hammeesse waraanni kun mataaf miila akka dhabu kan godhe tokko Eritiriyaan keessatti hirmaachuu, lammaffaa warri bulchiinsa isaanii yookiin immoo warri lafa saamna yookiin ristii deebisna jedhanii keessa galuudhanii dubbicha akka malee xaxaa gochuu isaaniiti malee otoo dhimmichi walitti bu'iinsa federaalatii fi naannoo qofa ta'ee dubbiin kun agasis agasis rakkisaa hin ta'u furmaannis dafee argamuu danda'a. Haa ta'u malee kana immoo kan adabuu danda'u kan otoo nadabiin hafe otoo seera ittiin godhin otoo waan kun akka hojiirra akka isaaniin fincille gochuu dadhabe Abiyyi isaan malee hin qabu isaanis Abiyyi malee hin qabani. Kanarraa kan ka'edha kan dubbiin kun sadarkaa akkasitti deeme. Kanumaan oduu taanutti deemnaa. Mootummaan mana ofii gubuu amanee jira. Mootummaan Oromiyaa egaa har'aa innis mootummaan Oromiyaa kan gocha kana amanee gocha kana amanuun wanta gaariidha. Maaliif akkasitti yoo deemanidha kan dhugaanis argamuu danda'u. Kanaan egaa Gujii keessatti kana dura mootummaan mana namaa gubee jennee torban darbee
torban utuu hin ta'in kaleessa dheengadda gabaasnee turre. Wanta kana erga gabaasneen booda Gujii keessattis Boorana keessattis mootummaan loltuun mootummaa waan kana gochuu isaanii gabaasneeti kan ture. Amma isuma kana waajjirri communicationii aanaa Liiban wanta kana ifa godhee jira. Wanti kuni sirriidha. Wanti ta'e kuni sirriidha jedhee amanee jira. Egaa kana isinitti argisiisna. Waajjirri communicationii aanaa kana amanuu fi kana gocha kana saaxiluun baay'ee kan isaan galateeffachiisudha. Maaliif gochi kun gocha hamaadha. Gochi kun gocha balaaleffatamuu qabudha. Hundumtuyyuu kan balaaleffachuu qabudha. Kunooti kana aananii godinni yookiin aananii Liiban kan aanan Liiban kan inni baasedha kuni. Xalayicha isiniin dubbisaa waan aanan baasee jechuudha. Muddee 30 bara 2014 jedha godina Gujii aanaa Horsiisee Bulaa Liibanitti godinoota aanichaa muraasa keessatti waraanni mootummaatiin manni uummataa baay'ee ta'anii gubatee jiraachuun ni beekama. Rakkoon tuni qaamolee hojimaata mootummaa hojiirra oolchuudhaan kan raawwatame yoo ta'u, koree taaksifoorsii aanatiin qoratamee akkaataa qajeelfama mana hojii mootummaatiin tarkaanfiin kan irratti fudhatamu ta'uu manni hojii mootummaa kallattiin kaa'ee jira. Ilmi namaa shakkamuu danda'a yoo yakkameeyyuu seera fi dhiyaatee seeran qulqullaa'uu qaba malee mana uummataa kan bu'uuraalee jireenyaa garaagaraa keessa jiranii guutummaan guututti jalaa barbadeessuun komii hawaasa keessatti uumee jiruu fi taateen akkanaa kuni uummataa fi mootummaa walitti buusuu danda'a waan ta'eef mana hojii mootummaatiin kallattiin kaa'amee jira. Dabalataan immoo jaartiin mana uummataa kan gubate keessaa gubatte jechuudhani odeeffannoon achi arganne soba ta'uu isinii bilbilaanii mirkaneeffannee jirraa jedha. Egaa namni achi keessa jira, namni gubate jira jedhanii jiru. Kana jechuun jaartiin achi keessatti gubatanii jiru jechuudhani namoonni baay'een komii dhiyeessanii jiru. Haa ta'u malee egaa mootummaan mana uummataa gubaa jiraachuusaa mootummaadhumti mataa isaatiin ibsee jira. Egaa qaama mootummaati kuni biiroonni kominikeeshinii Liibanii. Kana jechuun biyya yeroo akkamii bara akkamii keessa akka jirru kan isinitti argisiisudha. Bara waan hundi yakka ta'edha. Namni yakka kana hojjete immediately seeratti dhiyaachuu qaba. Kana eeganaa dhaabnee qorannee maalii achiin baanee asiin buunee waan jedhamu kun hin jiru. Eenyutu ajaja kenneedha. Eenyutu ajaja otoo hin fudhatiin poolisoonni kun hin raawwatan. Uummata akkasitti uummata keenya dararaati egaa kan nageenyatti deemaa jirra. Naashinaal daayaloogii qopheessaa jirra, maalii qopheessaa jirra kan jedhan wanta hin hojjenne jechuudha. Kuni tasuma wanta ta'uu hin dandeenyedha. Taanee oduun keenya taanee jiru oduu addunyaati, oolmaa addunyaati. Oolmaa addunyaatiin Abiyyi Feeltimaanii ofii waammatee dhiifama gaafatee jedhamee jira. Egaa kana White Houseen har'aa liinkii isaa gaafiif deebiidhaan baase keessatti ibsee jira. Duraan dursee dura diinaa muftii mataa isaatiin dubbatee jira. Mootummaan Ameerikaa
yoo nutti dubbachuu barbaade ofii isaatii kallattiidhaan nutti haa dubbatu malee karaa Keeniyaatii fi biyyoota biraatiin dubbachuun sirrii miti jedhee dubbachaa ture. Amma kana booda sirriitti gaafatanii yookiin feeltimaanii karaa namaatiin gaafatanii nuti amma qophiidha. Gara biyyaa dhufee nu wajjin mari'achuu danda'a jechuudhani guyyaa inni dhufuu danda'us itti manii hatattamaan waamanii erga hatattamaan waamaniin booda Finfinnee galee erga Abiyyi wal argeen booda egaa immediately guyyuma sanaa bariisaa isaati kan murtaa'e jedhamee jira. Achiin booda hidhamtoonni siyaasaa akka gadhiifamanii durumaa gaafii keessa ture achi isa kana qabataman kunooti jedhee guyyaadhuma sana Abiyyi isaa argisiise jedhameera. Kanaaf feeltimaan ammallee hojiirra jira ammallee hanga ji'a kana dhumaatti jechuudha. Torban lamaa fi biiroodhuma amma jiru kana keessa tura. Kanaaf hin hordofaa jira jechuudha wanta ta'aa jiru. Wanta taateewwan jidduu kana keessa ta'anii waan hundumaayyuu hin hordofaa achiin booda hiriyyaa isaatti dabarsee kennaa jedhamee jira. Kanuma wajjiniin feeltimaan Baayiden akka kadhateefidha kan dhagahamu. Erga hidhamtoota siyaasaa gadhiiseen booda ammaa waan tobbate fakkaataa waan of bare fakkaataa qalbii jijjiirachuu hin oolu. Kanaafi waan qalbii jijjiirannaa kuni akka sirriitti itituu fi akka warra hafanis gadhiisuudhaa fi Abiyyi dirqisiisuun barbaachisaadha. Abiyyi gammachiisuunis barbaachisaadha. Kanaafi mee bilbileefiitu achiin booda waan ta'uu qabu gaafadhu. Achi wanti suni hojiirra hin oolu yoo ta'e waan suni wanti gaariidha wanta hunduu itti gammannuudha. Yoommoo hojiirra hin oolchu ta'e Abiyyi gaafannee Abiyyi akkasitti yeroo meeqa bilbileefi jennee komachuudhaafis nu tola. Kanaafiyyuu Abiyyi bilbiliif jechuudhani feeltimaanii Joo Baayiden kadhatee fi Joo Baayiden Abiyyi akka bilbileedha kan dhagahame. Gama biraatiin Tewoodiroos Tigraay azaaba taatee jirti jedhee jira. Tigraay haala amma jirtu kanaani haala rakkisaa keessa jirti. Tigraay hundumtuuyyuu kan morma qabee kan danqee jirudha. Kanaafi Tigraay ukkaamamtee jirti. Kanaaf namni yoo karaa danda'ameen gargaarsi barbaachisaa. Nuti amma keessattuyyuu WHO'n gargaarsa gara Tigraayitti geessuudhaa fi tattaaffii guddaa goonee jirra. Tattaaffii kana keessaa tokkoyyuu nu milkoofne mootummaan Itoophiyaa hojii koo jedheeti gargaarsa nuti kennuufii deemnu dhorkaa jira. Kun immoo addunyaa kamirrattiyyuu hin geenye walitti bu'iinsi iddoo hunda jira. Amma sanuu yeroo walitti bu'iinsi hin jiru jedhamu kanatti otoo walitti bu'iinsi iyyuu jiraate dirqama suni uummata qoricha barbaadu uummata nyaata barbaadu nyaata dhiyeessuun qoricha dhiyeessuun dirqama keenya garuu ammatti Itoophiyaa keessatti kun hunduu mul'achaa hin jiru jechuudhani komatee jira. Kanaaf manni addunyaa dafee fala barbaaduu qabaa jedhee jira. Taanee Eritiriyaan waraana keessa akka baatu gaafatamtee jirti. White House-iin har'aa karaa Zoomiitiin walgahii gaggeessaa ture. Walgahii kana keessatti amma kan dubbii kana akka malee walxaxaa godhee akka malee rakkisaa godhee Eritiriyaadha. Eritiriyaan achi keessatti gaheen ishiin taphattu gahee gaarii miti. Gahee negatiivii taphatti. Yeroo hundumaayyuu jibba qabdi warra Tigraay irraa akkasumas uummanni biyyattii sanii nagaan akka wajjiniin jiraatu fedhii hin qabani. Kanaafi Eritiriyaan yoo of eeggannoo gochuu baatte Eritiriyaan akkasumatti amala jeequutiin itti fufti taananii dubbii rakkisaa ta'a jechuudhani. Egaa White House-iin ibsee jira. Kanumaan White House-iin Eritiriyaa akeekkachiisaa jira jechuudha. Eritiriyaan amma karuma hundumaaniyyuu yoo
qoqqobbii irra ka'an egaa qoqqobbiin kan hin nuffisiisne qoqqobbiin nagaye kan hin jenne qoqqobbiin tokko gaafa irra kaa'ame kan biraatis kan eeggatu kan akkasiiti kan ta'aa jirtu biyyattiin suni.